godina Harargee lixa aanaa Xulloo hospitaala magaalaa Hirnaatti haati takka daa'imman lama walitti maxxanan kaleessa waaree booda dahuunis dhagahame. Nus gara hospitaala magaalaa Hirnaatti bilbiluudhaan Dooktara Ispeeshaalistii wal'aansa baqaqsanii yaaluu hospitaala Hirnaa Dooktar Anwaar Hamid dubartii tana deessise taatee uumame akka nuuf odeessuuf gaafanne. Wanni uumame taatu dhaquudha. Qaamni isaanii wali jira. Saayolii nama garagaraati. Mataanis harkaas qomti isaanii dinuu garagara. Ayyee. Nama qaama jechuudha. Nama lama. Namni lamaanuu amma yeroo ammaa kana nagaarra jiran lubbuu qabuun nagaa qaban ammoo. Amma malee yaalaatti adda dhufanii addan baasuu danda'an. Malee saabota danda'an fayyaa qaban amma nagaa qaban. Haati nagaa qabdii ijoolleen jira. Kutaa uwwa keessa jira. Waan ta'eef karratti maxxanisanii. Achi kutaa hawaasa jiran. Ji'a 9 dhalatanii? Buutuudha. Amajjii 25 bara 2014 kaleessa waaree booda hospitaala magaalaa Hirnaatti hawwan dahan keessaa takka ijoollee lakkuu qoomaan walitti maxxananii jiran saalaan dhiira tahan da'uu isii kanuuf mirkaneesse Dooktar Anwaar yoo ta'u. Taateen akkanaa kun akka saayinsiitti mala kamiin uumamuu akka danda'ullee achumaan nuuf odeessee jira. Lakkuu qasadamaatu jira. Hayyee. Kan killee takkarraa uumamuu fi kan killee garaagaraatirraa uumamu. Lakkuu killee gosa takkarraa uumamutu identical twin jennaani. Identical twiniin tuni sanyiin kormaatii fi sanyiin dhalaadhaa. Egaa sanyiin kormaa bahee osoo sanyii dhalaa yakkatiin lama ol yoo ka turu taate. Identical twinii kana jechuudha takillee takkarraa uumamu ta'a. Irraa ilmoo sun walitti maxxantee uumamuu dhaqqabdi. Normaalii twinii yeroo hedduun kun immoo kan wal qabatu kun adda. Toraakoofaagas jedhama maqaan isaa kan lamaan wal qabatan qomaayyoo kan wal qabatan taate. Toraakoofaagas jedhama. Kan naqunname kan osoo hin taane kan bira 4-3 opereeshinii hojjettee dhalchisee beeka. Kanaas opereeshinii moo hojjetamte. Yeroo jalqabaatiif naqunname kan wal qabatan kun. Hayyee. Yeroo jalqabaatiif naqunname egaa. Mala baqaqsanii yaaluun daa'imman dhalatan kana haati deesse wayita dhageessuuf maatiin isaanii imalmaanaa rifachuu kanutti hime Dooktar Anwaar taateen akkanaa kun saayinsiin waan uumamaniif akka abaarsaatti hawaasni fudhachuu hin qabu jechuudhaanis himeeti jira. Hedduu ni rifata wanni akkanaa wanni addaa yoo dhufe. Akka waan abaarsaa akka waan wanni hamaan tokko uumametti ilaalanii. Taateen addaa tokko yoo kan uumamu taate uumamarraa wanni addaa tokko yoo dhufe isaan ni rifatanii. Inni goonu gaa reassuur waan jedhamu jira. Taateedha malee wanni abaarsa jedhamu jiru. Abaarsi waanuma biraatti ta'a malee. Kuni saayintifikaalii waanuma addunyaa gubbatti uumamuudha. Ni jira dabree ni argama. Waanuma jiru kun rakkoon qabaatu. Akka ogeessi olaanaan hospitaala Hirnaa Dooktar Anwaar nutti himeetti yoo ta'e haala qabatama ammaan tana jiruun eega dhalatan sa'a 24 kan dabree fi haalli fayyaa isaanii abdachiisaa tahuu nutti himuudhaan taateewwan akkanaa kun ni uumaman jechuudhaan mirkaneesseeti jira. Haa ta'uutii garuu carraa lubbuun jiraachuu isaanii tursiisuudhaaf mala baqaqsanii yaaluutiin daa'imman kana adda baasuun barbaachisaadha jedham. Sadarkaa biyya keenyaatti ammaan tana wal'aansi baqaqsanii yaaluu daa'imman adda baasuudha yaalamee kan hin beekne ta'uu isaatiin wal qabatee qaamotni garagaraa tumsa taasisuudhaan lubbuu daa'imman kana baraaruudhaaf gara biyya alaa deemanii wal'aanamuu akka qaban tumsa gaafateeti jira. Wanni nagaddisiise tokko. Biyya keenya keessatti humna qabaatanii ijoollee san kophaa opereeshina godhanii fi jiraachisuu dhabuutu dhagahame. Hayyee. Soomni jiraate gara biyya alaa gargaaramee fi addaan baasanii gaarii ta'a. Yoo danda'an nu gargaaranii haadha sanii fi daa'imman san gargaaranii karaa biyya alaatti oofanii opereeshina osoo godhamee fi bareedaadha. Lubbuu isaanii kan dhaban yeroo dheeraa booda. Isinis wanni irratti nu gargaaruu dandeessan annaawus nu godhaa ispoonsara yoo arganne. Karaa biyya alaa erginee kophaa isaanii akka opereeshinii godhamuuf ta'ee gaariidha. Daa'imman lakkuun walitti maxxanan hospitaala Hirnaatti yoo dhalatan inni kun isa jalqabaati kan jedhu Dooktar Anwaar maatii kanaaf daa'imman kun dhala 4ffaa tahuus nuuf mirkaneesseeti jira.